راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي جرتو كبجمتوتا دقيفتو راديو نور الهدى. هيا ربي قدواتين سجنتا قويا كميسا تن حكمي رد جلالاتي في ركيتش سنة اتسنيف ليه سنو كبني دفنيجر Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للموحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قبروت الربي وبلي مسلمة لقيفتوتا هردفوتا راديو نور الهدى بكم جرتن شفتي وهند درة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقار ربي فارسين لقيا في رحمة إرقما سارتبوسي سلامتا إسلام أمات إسن جراج سنبودت اتئانسي ربي تكتشا غلطهم فنة قصوم من بركما دبا أفرتمي تربا تين أفين نسومن سيسي سومن غقي فني زكاة فطريبا فني عيد صلاني أكو مسن شواليس اتئان فني ربي نجيان كونو ولتينو ديبسي ربي فقلني هاقو وركانو متي أمتان أمتتي برد ديرا عمري ربين خيري رد ديريسي سومنا غقيفتو قنا كانتي بك خيري تسوى الأركو ربين هاقو آمين. قنا بودان أكو مغا ولين ترتي بروغرام لما خيسين فردي فتن لدتش جالالاتي في ركتش سنة إسمت خنو دان دي إسانا قبادان والكنا مخين الرأغة خدر درسنو ورركتش سناتي وبليس خين تكو خغل من إسا بسديتي في تربات مجاه أكجو إيانا إسا خيستي أنينا ما تكو قرتي خدامي رمي جالالن تلاتكاتين فلمي halkanii guyyaa wallaalee intalti tun haala amala bareedaa fi diinis ni qabdii akkanaa wajjin dhalootuma warra keenyaarra. Gaafaan intala tana liphii isii ijaan arkee dhibbarraa dhibbatti amala kiyyaa wajjin naaf taate yeruma san keessattiin akkooti yadhaqee intala tana haadha sii dhaqiiti naafen akkanaa kennitu naa gaafadhu jeen. Akkoontiyaas akkuma sanitti gaafardeeffattee gaajettee haadhan talatanaa dhayxee intaltini saatisiidha arkadhu jetteen. Amma eega isin gartee gaa arkadhu haatii nuun jetteen boodatti waan irraa hafe itti guuttachuudhaaf intala tana karaa telefoonaatiin isii dubbisuu yaalii hedduu godhe. Telefoona na jalaa fuudhu ditti. Inumaa gaaf garii yoo fuutellee na cufti. Intala tana hedduun isii jaaladha. Isii dhabuu hin danda'u. halkanii guyyaan intala tana jaalala siitii firrii badhabee nyaatallee mi'a wallaale. Ani kunoo bakka tanaa gahee karaan itti gartee intala tanaas mee isii argachuu danda'us mala naa godhaa. Wanni dogongora qabu yoo jiraattees toltuu naa yaadaadhaa ja obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya ati ilma islaamaa waa hunda dura intala takka gartee ilma dhiiraa tokko gaa argate. Laalchuma isii dheerina diimina konkona luuccaa shanyii isii beekuu gosa isii beekuu kanaami wanni laallatan.
تبريدنا وان بريدني سي قرتي نما الدنيا تنرد دكان نما إبسو منجرو دوبا وني دكان نما إبسو دين أمانة نملك أباجو وني سر توري انتلاتنا درا هقاني في قرتي إسي إجان قرتي سيفتاتي إسي دوبا قراتشون intalti tun namni naan duratti itti dhaqee jira qaadhimaa qabdi heerumtee jirti dubrummaa qabdi warri isaanii hoonaaf kenna jettee dura isii duuba qorachu kana boodaan odoo nama tokkottiin dubbanne karaa gartee duubbee isiidha waan jiru karaa ummata manguddoo hayyootaatiin karaa ulamaa'iitiin isiitana khaysa waan warri isaanii ta'ee fi diinsiidhaa barattee achi boodaan akka heera shari'aa islaamummaatti intala tana odoonii fi guduunfaa fi waa takkan erganne laallachuu sirra ture. Isii wajjin teessee haasoytee warra isaanii dheexxee kanaatu sirra ture. Karaan ati imma lammeessaadha. Karaan ati intala tanatti gahuudhaaf barbaadde ganamumarraahu dogongora guddaa. Namni hoggaanii fi gartee intala takka jaalate dura karaa abbaa fi deebi'a. Yoo abbaan qabaanne obboleeyyan deebi'a. Obboleeyyan yoo qabaanne adeera deebi'a. Isaanii wajjiini waan kana haasa'u sirra ture. Ummanni kun ummata atirraa dhalatte waan intalti taatee fi warri isaanii ta'es isaaniitu sirra beeka. Talammeessaa ammaasati wallaala guddaa ati qabdurraa namni hoggaa intala takka jaalate waa akkoon ergatu takka haadha takka obboleettii heerumtee bultii qabdu. Intala gartee obboleettii teete heerumtee bultii qabdu. Bakka san hin jirretti jirri kun hin jirretti akkoon bakka hin jirretti adaadaa kana ergatta. Maaliif intalti adaadaa siif ajnabii intalti eessumaa siif ajnabii jara kana ergachuun hin ta'u. Duba tanaaf jecha warra keessan itti marihachuu dhiiftee akkanuman lafaa kaate intala tana laalchuma gubbaa kana laalte hanga feetillee fira kee gosatee lammiitii jilba kee haa taatu karaa isiitti jirjiruun sirran turre. Sadeessa ammoo intala tana jechuma akkoon tee deemtee haadha siitti dheeyxee sii marihatteen irratti hirkattee odoo abbaa keetii wajjiin hin haasawin odoo obboleeyyanii wajjiin akka adeerranii wajjiin haasawin jechuma akkoo irratti hirkattee dhalaan dhalatte namaan dheeyxu namaaf laalti malee. Dhalaan intala nuu kennaa jettee hin dheeyxu. Katti dheqan durri abbaan talaati. Abbaan talaa san dhaloota keetii itti dheqa. Achi boodaani namni ati bakka buufachuu feetu achi booda dhufa. Kanatti ka'aanu heera shari'aatti kuma ammaan dura jenne wajjin gatteessee intala tana firraa laalu akka ati isiif jaalala siitiif maraattee hirribaa fi qonqolleensitti mi'aawuu didde kana sadarkaa tana isiin hojirtii laaluun dirqama keeti. Maaliif ati bari namni ati fuudhuu deemtu kun haadha ilmaan keetiiti bar. Haadha ilmaan fi filachuun fedhii lubbuu keetiin dura intalti tun haadha ilmaan kiyyaanaaf ta'uudhaaf tolti mirga qabdi jettee firraa keessa baruun dirqama keeti. Garuu ammoo san cufa lafatti dhiiftee intala tana telefoonaan barbaaduun kee intalti dhugaa yoo feete akka gartee haasawa keetirraa namaa mul'atutti intalti sirraa aaqila. Odoonii fi ati gartee qooda warra keessaniif gootee karaa warra keessaniitiin dubbii kanan gayatin akka gartee akkoontee haadha sii bira dheeyxi beeyte gaafa kana sanamnummaan odoon abbaa qabu odoo inni warra karaa dhalati jiru warra isaanii dhiisee dhalaan dhalatti nuu kennaa guduunfaa namaaniiku akkamitti ilmi dhiiraa hamma kana inni wallaalaadha. Diinillee wallaalullee ammoo heeraa fi seera wallaaluu namni akkamitti ganna tokko keessa namni fuudhu akkamitti intala fuudha namni hin beekne hin jiru. Tana waan ta'eef jecha intalti karaan anafuu itti fuutu anaa miti karaa biraa deebi'i jechuu qaraatii sii kennuudhaaf telefoona si cufte. Kana boodaan duuba ati arraan tana as garagaltee ani siin jaaladha jaalala siitii fi maraadha hirriiba dhabe jechuun
jaalala shayxaanaati. Maalirra irkattee jaalattame? Islaamummaa diin qabaachuu islaam salaata shanan salaatu sii beeyta. Qaadhimaa namaa tahuu beeytamu waa takka wanni keessa baratti jirti. Wajjin gatteessee haasoytee jaalala ati siif qabdu kana isiin si jaalachuu beeyta. Kuni dogongora guddaa kan ati himattu jaalala shayxaanaati. Tanaafu intalti wanni telefoona agartee si jalaa fuudhuu diddeef dogongora kee beeyteeti. Gabaabinaan nuti wanni toltuu siif yaannu. Arrarraa eegalli. Guyyaa arraa sagaleen tonoggaa si bira geesserraa eegali. Ulaa karaa isidha kana cufi. Karaa warra keessanii qaceeli. Warra nama jiru. Abbeeti. Obboleeyyan kee adeerran keetii qaceeli. Dhiirti dhiira dhayxee gaafatti. Dhalaanis wajjin dhaqee yoo ati intala tana kan beene taate dhiiraa wajjin dhaquu danda'an. Amma maaliif dhaqarre intala teessan nuu kenna harkasii barbaaduuf dhaqanii qaadhimummaa jechuudha. Yooniif guyyuma sii dhaqan kana nama qophaawee if jaaree mana qabaatee bulfachuu arruma ka danda'u taate duudarra nu kaayaa jetti aadaa Oromoo keessa dhaqaniituma nuti isinirra jiifanne gurbaan keenya gartee manni saa qophaawee jira intala duudarra nu kaayaa arrumaan tana nuu kennaa jechuu danda'an. Yoo feete hoo guyyaa dhaqan kana qaadhimaa godhatanii achii boodaan ati laalchaaf dhayxa. Guduunfaa eega sirraa hiikan intala dhayxee laallachuu kashanaa sitti hin dhufne laallatta. Akkanuma alarraa intala takka unkatuma sii diimina yookiin furdina yookiin qallina yookiin konkona yookiin luuccaa woomata haa ta'u kanaan dagamuun kee faaga shari'aa islaamummaarraa ala. Tanaaf gaata lammeessaa wanni siin jennu ta duraa intala dhalaa takka hoggaa isii qaadhimuu fedhan waa hedduudhaatu intala takka laallachuun si barbaachisa. Akkuma isiilleen sirraa waa hedduu laallachuu barbaachisa. Tana waan ta'eef intaluma gartee guduunfaa geeffattu takka tafee isii taatu ta biraa taatu laalcha qaama uumaa rabbiitiin hin dagamin. Irra bareedinni dhumni kan jijjiiramne diini. Amaanaa qabaachuu. Haati isiidha akkamitti isii tana guddiftee haati akkamitti abbaasii wajjin jiraatti akkuma uummanni keenya haadha laali intala fuudhi je'an barwaadhi dheerina haadhaatii fi bareedinaa fi luccaa fi haaruu jechuu miti. Haati isiidha akkam abbaa isii wajjin mana keessatti akkamitti jiraatti. Diin qabdii salaata qabdii ollaa wajji akkami haati isiidha. Maaliif haati madrasaadha ilmaansiitiif tana waan ta'eef karaa san garagali haareetti waan kana galmee kaayyadhu bultii wajjin jaarrachuuf rabbii keemmoo waa hunda dura guddaa dura kaalama salaati istikaaraa waan kanaaf jecha godhamee jira du'aa'ii istikaaraadha kitaaba gartee maktabaa irraa ta'u barbaaddadhuuti salaata istikaaraa du'aa'ii istikaaraa tajarra kaalaman salaattee halkan isiidhaan kadhatta achi keessatti waa hedduudhaa jira. Yoo yaa rabbi khayrii naa qabaate intala tana laaftu waliin dhufidi. Yoo diinii duniyaa keessatti toltuu naan qabaane narraa hambisii jaalala sii narraa dhiqe jettee rabbii kadhatta. Rabbiin akka gartii irra caalu si haa filu. Iyyannaan lammeessaadhaa ta'u obboleettii teenya takkaatii warra dhaddacha jaalalaati. Galmeen isiidhaa galmee 875. Obboleettiin teenya tun akka jettu iyyannaa isii keessatti ani biyya Saa'udii keessan jiraadha. Intala bultii jaarrattee bultii qabdu. Wanniin isinitti dhufeef taraa duraatiif waan takka yeroo dheertuudhaaf quuqama natti taatee akkaan itti baafadhu wallaalee abbaa mana kootii wajjillee haasawee furmaata tokko dhabe saniifin irra isinitti dhufe. Ta dura achiin dura wanniin isinii hubachiisu. Jaarsi kiyya kaniin bultii wajjin jaarradhee jiru kuni nama tokko hagandi cuftii isa jaalatu. Ka ibaadaallee qabu. Kanama kabaju kan namni isa kabaju. Garuu rakkinni guddaan inni qabu. Nama isa fakkaatu wajjin deemu. Nama isa fakkaatu wajjin nyaati hin dhugu. Wanni inni waliin saahibee jiraatu yeroo mucufaahu ka wajjin addan baane ummata tortoraa. Ummata badaa. Warra diin hin qabne. Warra salaata shananiif masgidan dhayne. Jarri kuni hojiin isaanii warra hashiisha naggatu. Warra waan rabbiin jibbuu hojjetu. Gabaabinaan isinirra beekuun kiyyanii mala. Warri waan hashiishaa kana hojjetan kan ammaa dura mangistiin biyya Saa'udiidhaa isaan galaafatte.
nama 47 sam jarasan keessa warra fireeq abuu jirachi keessa jarri gartee innimma abbaan mana kiyyaa waliin jiru kuni nama firrisa achi keessa du'ee jira. Ammoo abbaan mana kiyyaa waan kanatti illee fayyadamu hashiisha waan ja'amu dalagaan isaa dalagaa qulqulli rabbiin jaalatu halaal dalagata ammoo wanni gartee na rakkiina cinqee hirriiba na dhoorke ummata kanaa wajjin taa'u wajjin nyaachuu wajjin dhuguu wajjin taphachuu kana an haadha mana isaati boru saahibni saahiba hidhata karaa inni hin beeynin jarri waan kana barsiisuullee ni mala yoo ummanni kuni badiin isaanii beekamte innillee waliin jira ja'anii isa hidhuullee ni mala tanaaf jecha rakkoon isa dhufte tiyya waan taateef yeroo cufa abbaa mana kan kootii siin jaaladha na jaalatta bultii teenya tan akka nurraa hin miidhamne jara kanarraa fagaadhu ummanni kuni waan rabbiin hin jaalanne hojjeta narra beeytaas akkas ta'us ni beeyta yeroon jee isaaf toltu yaadu deebisaan isaa ati yarraa yoo kana gaafattu taate ani waan rabbiin kiyya gartee jaalatuun carraaqadhee simii fi ilmaan keetis masruufee jiraadha waan rabbiin halaal godheen ani ummata kanarraan gaafatamu fuula rabbiitii fi waan takka keessatti illee tanaaf jecha waan sillaalle keessan galinii dubbii tana arraboodanatti hin deebi'innaan ja'a ummanni kun jetti gaamma ubbaliin tuni olla manaanis olla akka fedhii kiyyaati odoo abbaan mana kiyyaa gartee naa hayyame ganda kanarra isaanumaa jecha ollaa isaanirra fagaachuun fedha garuutu akka haala jiruu biyya tanaa akkuma beeytanitti mana tokko ogga keessaa baate mana biraa argachuun ni jabaatti mee isa gartee gurfadhee dadhabe ummata kana akkuma quba qabdan kanatti ummanni keenya yeroo ammaan tanaa keessatti gaara gartee iddoo biyya Saa'udiitii fi Yaman jidduu jiran hojiin isaanii akka itti jiraatan waan kana meena gargaara abbaa mana kootii kana ummata kanarraa akka fagaatu takka inumaatu mana nuu laalee akka gartee karaa biraatti nu galchuu kanaan qilleensa gubbaan innummaan mi'ifaa dhagahu gorsa keessan kagartee faagarra nama kaayuu isinirraa barbaada. Yaa intala islaamaa yaa intala muslimaa wanni siin jennu ta dura rabbiin sirraa haa jaalatu takka teetii rabbi haa heddummeessu ta bultii siitiif yaaddu ta jaarsaaf yaaddu ta ilmaan siitiif yaaddu ta waan nyaattee dhugdu waan uffattu keessatti halaal tahuu hawwii qabdu ta abbaa mana keessiidhaa hamtuudhaan hin jaalanne toltu takka teetii rabbi haa heddummeessu siin jenna. Meeqa warri gartee akka keetii kagartee jarreen akkanaa mana godhanii fi yookiin isaan gaara keessa jiraatanii bakka isaan jiranitti maallaqatti ergan akka isiin feete waa bitadhu ziqayaas bitadhu jedhanii itti bal'isan. Hayoo namni gartee toltuu yaadeef maaliin irra kaayyadheen anjiruu gaariin jira waan hin fedhe naa godha waan hin fedhe nyaadhee dhuga badii isa ani maaliin irra kaadhe wayii rabbiin naan gaafata warreen jiru meeqaatu jira kaayani rabbii isaaniif hin galin walaa taa'aawunuu ala al-ithmi wal-udwaani jechi rabbii kun isaaniif hin galin duuba tanaaf jechaa ati wanni siin jennu wanni ati gartee toltuu abbaa mana keetiitiif yaadde waan dhiirti walii yaaddu dhiira bira kuttee waan laafinatti fudhatanii biti waan jabdu maaliif intalti muslimaa takka mana si keessatti nyaannisi dhugaatiinsi uffannisii waan halaal ta'u namni nyaannisaa dhugaatiinsaa uffannisaa haraami honga waadha rabbi biratti illee du'aa'insa leen irraa waliin fuudhamtu akkuma nabii keenya jee alayhi salaatu wassalaam duuba tanaaf jecha wanni siin jennu karaan ati gartee dogongora ati qabdu jaalala gartee abbaa mana keetiif qabdu jecha karaa sirri irraanfattee odoonii fi isaa kanaa wajjin dubbatin maaliif ati akka jaartii tahee jaartii isaa taate si beeka irra wallaalaan dhiiraa dhalaa akka laalcha biraa fudhata maaltu si galchee ati dhalaadha maal dhala jechuun nama akkasaati ka aqlee qabu ka ija qabu gurra qabu bilisa tokko ka bultii waliin jaarate shariika jiruuti jechi isii lafa kaayamuu qabu hamtuun isa dhufti hamtuu isiiti toltuun isaa dhuftu toltuu isiiti kanaafuu silaa karaa duubaatiin ulamaa eeganda keessaa
nama isaa walitti jaboo fira isaa namoota inni harkan darbine sigalee kanatti dhayxee ummata kanaan gahu karaa kanaa yoonii fi inni kuni hin gorfamin karaa warra isaanii warra keessanillee itti dhiiftee warruma isaanii dubbifta laal abbaan isaa abbaa keeti haati isaa haadha teeti obboleeyyansa cufti akkasi karaa kana garagaltee asiin itti dhufuu sirra ture maaliif amma xiqqanuma lafaa kaatee yoonii fi isa dubbatte karaa yaada biraatti si fudhata tasadee isaadhaa hawwiin tantee ta mana kanarraa bahiinsa silaa baana mana bakka cufaana hin arkatanii jechuun kee dogongora guddaa maalumaatu kana si yaachise kiraan isarra jira mana jaarrachuun isarra jira bishaan kaarabaa waan takka si ilaalu hin jiru isaan duubatti mana bakka biraa jijjiirrachuu hin dandeenyu yoo ani dalagaan qabaa ifiin dandeeya mana kanallee bakka biraa kireessuun hin danda'a jettillee hayyamni isarraa ta'uudha qaba isaan duubatti waan takka dalaguun kee ba'aaf irra kaayu ammoo gabaabinaan nasihaan sifiyaan gabaabinaan ta dura abbaa mana keetii kana dhugaammee wajjin gattaa'i arraa buruu sinjiin rabbiin gorsi jecha nabiitiin gorsi waan dhageesseen akkuma san karaa gartee warra isaaniitiin gorsi akka inni ummata kanarraa fagaatu kophaa kee waan kanatti seenuun humna gartee silaa isin itti ilaalamu qabdu nasihaan tun tanarraa kabajaa fuuti kophaa keetitti haasa'uun talammeessaadha nasihaan ati yaaduu qabdu yoo dandeettii qabaattee beerri jara kanaa warri isaanii wajjin jiru nasihaa yoo yaadeef jaarsootii isaanii irratti hin bobba'an nalleen himan waan hin angartee itti isaaniin ji'u kananan himan jette beera isaaniitiif illee yaati odoo immoo jaarsootiin teessan akkanaa hin taane karaa dadaatiin deebi'i mee nuti dhalaan kuni gartee waliin teenyee wal marihannee abbootii mana keenyaa kanallee maal dalaganiif waa cufa gartee keessa barachuun teenya maaliif irra hedduun dhiiraa akkuma gartee quba qabdanitti kunoo warri biyyarraa bahan keessaa biyya Saa'udiitii fi Yaman jidduu jiran kuni dhiirti isaanii waan akkanaa hojjetti ulamaa'ii teenyarraa fatwa hawga dhageenyu horiin gartee jarri kun namaa liqeessu horiin jarri kun masgidaan jaarraju kun manaan jaarraju masruufa nafaqaa hin ta'u hajjin dhaquu hin ta'u nutillee yoo gartee waan kana nyaanne wanni kun nurratti haraami ilmaan keenyaan hin guddifnu malli keenya maalii jaarsi kiyya waan kana keessan jiruuti injiin akkana walumatti qabdee akkasitti haaso'ittee ummanni ati waliin haaso'ittu kun jara sirriitee hin facaafne tahan ummata kanaaf illee toltuu yaadu sirra jira ammoo yookaan ammoo namoota gartee isaan kun irraa dhalatan karaa sintahiniin karaa abbootiisii karaa hawwansiitiin intala takka tajarri kun fuudheef jalaa qabu karaa biraatiin deemii nasihaa yaati yoo ammoo sababaa kanaan gartee deemaniiti jaartii abalootu waan isin daleeddannuu hime jedhanii kajaarsa keeti irratti bobbahan taate bultiin teeni diigamti sanaafuu ifeegannoo cimtuudhaan namni karaa rabbiin nama yaamu tokko beekumsaas qabaate aqlii fi sammuu cimtuudhaan wajjin deemuudha qabaa tanasiif dhaama. Tanaaf jecha akkuma siin jennetti haarayatti waan kana lafaa kaase karaan ati deebitu abbaa mana hootii ji'ilaa wajjin gattaa'ii waan akkanaatiin gorsa ulamaa irraa illee dhagahaa namni nama gartee badii dalaguu wajjin deemu ati nama san waan خنا في اللي خيس جراتشوبات إيه إنسان صاحب ده مالف أكو نبيين كان جي عليه الصلاة والسلام نمني قرتي نما بدا صاحبه أكنما ورا تمتو سبيلا برتاوتي نمني تمتو سبيلا برتاوتي صاحب إنسان قراتو واميك أيسا مدتا چينچا سبيلا سني كان كيهو جوركوتو أما خوني bar maaka ajaa'ibaati namni tokko yoo nama badaa wajjin deemte intalti badduun gaariin takka intala badduu yoo deemte waan biraa dhiisii bar intala kanaa taksanii wajji deemti jedhanii gurrisiibati gurbaan jaalatamaan tokkanummaan ibaadaa godhu namoota kanaa wajjin deeme yaaba gurbaan kun silaa nama kanaati ummata kanaati wajjin deema duuba ummata kanaa wajjin deemuun
namni gartee nama gaarii wajji deemu akka nama gartee dukkaana shittoo qabu hoggoyyuu deemee achi dura taa'ee bitachuullee danda'uu baatu shurufkaa waan gaarii dhagehu hoggaa uummanni axeera bitatu itti biifanii ilaalan siifillee urgaatu siga hoggachi deemtullee huccuutee urgaara qabdi. Akkana jechuun nama gaarii wajjin deemuun gurri kee faarfama. Badaa wajji deemuun gurri kee bada. Madubbin si galtee kana waan ta'eef abbaa mana kiyyaa mana kana gartee naa jijjiirii jarri kun si jabaa isaan dhabuu hin dandeessu. Anaa fi gartee ilmaan kiyyaaf akkasiin ani gammachuu qaba. Manallee anaatu si gargaara. Anaa si wajji deemee laala mana nuu jijjiirii karaa kanaanis deemi. Gaafa immoo warra isaaniitiif karaan geessu waan arraga isa kadhattee dhabdillee karaa saniin humna argatta fedhiin teessiif guutamti warra kanatti kheyrii irratti walii yaadu kaamturraa wal dhoorku cufuma keenyaa rabbiin nu haa godhu deebisaa kanaatiin hanga walitti deebinu. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Maasha Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa Rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة